السلام عليكم هشام daawwattoota kiyya bakkuma jirtanitti salaamin keenya qilleensarraan bubbisee isin bira haa ga'u isinin jechaa akkam jirtan bakkuma jirtanitti salaamin keenya isin bira haa ga'u isinin jechaa arramoo kan isiniif qabneefne chapter 6 psychology course freshman from Arsi University kan ta'e personality kan ta'e waliin ilaallaatii isin immoo chaanaalii kana subscribe godhuu hin dagatinaa kan ittiin argamnu Arsii Yuunivarsiitii Kolleejjii Fayyaatirraa isin gargaaruudhaaf haal duree xumurree qophii irratti argamna. Kanaaf chaanaalii kana subscribe, like, comment godhuudhaan nu jajjabeessa. Let's go. First, personality that define gona. Personality means it is what? The personality, the word of personality is derived from the word of persona. Jecha persona jawurraa dhufe which is has Greek and Latin root of refers to what? Theatrical mask jechuudha. Hiikaan isaa mask jechuudha. Jecha kanarraa dhufe jechuudha. Isin immoo conceptiin isaa in shortly pattern of personality jechuudha. Personality jechuun haala yeroo baay'ee nurra turuu danda'u jechuudha. Amala yeroo dheeraa kan waliin dhalanne jechuudha. Kanaani personality jennaan. It is viewed psychologists generally view personality as a unique pattern. Yes, it is a unique pattern of the enduring thought. yaada keenyallee dabalatee feeling keenya dabalatee action of the characterize the person. Action yookaan gocha amala namticha sanii kan durirraa xiqqeenyarraa kan ibsu saniitu maali? Personality dha jechuudha. Definition personality dha kan but personality shouldn't be confused with character and temperament or trait jechuudha. Personality character dhaa fi temperament dhaa wajjin gonkumaa walitti hin bu'u. Shouldn't confuse jechuudha. Okay? Garaagarummaa qabanii jechuudha. Character refers to the value judgment made about the person, moral and ethical behavior. Character jechuun value judgment namticha tokkooti jechuudha. Personality irraa garaagarummaa qabanii jechuudha. Okay? Theory of personality dha inni itti aanu. Theory of personality baay'ee jira gaa sadi immoo kanaatu jira. Tokkoffaa kan laallu psychoanalytic theory of personality dha. Inni kun eenyuun hundaa'ee it is formulated by Sigmund Freud. Freud nama yaamu kanaani psychology kanaani mirkanaa'ifame jechuudha. According to Freud, personality is formed with ourselves arising from what? Basic inborn need, drives and characteristic. Kana jechuun akka Freud jette jechuudha. Personalitiin ourselves within ourselves keessa keenya kanatti argama. Arise from basic inborn. Uumamarraa jalqaba gaafa dhalanurraa wajjin dhalannee jira. Device and characteristic akkana jaa Freudin jechuudha. Uumamaanii wajjin dhalannee jaa Freud jechuudha. Personality of God define godhe jechuudha. He argued that there are a constant conflict between their biological drive and the need to tame them jechuudha. Freudin kun gaa waliif hin galuun constant conflict between what biological arguudhaa fi drive kana gidduutti tan argamtu kana jechuudha. Kanarratti wal morma jechuudha. Conflict gidduu keenyaa fi yaada keenya gidduutti uumamu kanarratti wal falmiitu jira jaa. The psychoanalytic theory includes that a theory of personality structure. Kana inni dabalataa jechuudha. In Freud view, personality has three parts of the serve with different function and development at different time. It is what? ID yookaan ED, ego fi superego. Isaan kana sadeen jala jiranii theory of psychoanalytic personality jala jiranii jechuudha. Okay. Kanaaf Freudin psychoanalytic theory kana jalatti jechuudha. Konfliktii nuu fi yaada keenya jidduu jiru. Kanarratti qo'achuudhaan paartii sadiitti qoodee ilaalee jechuudha. Fakkeenyaaf konfliktiin kan akkam fa'aadha. Ati yoo hin dubbisettee kan barbaadu taate ni muyda jechuudha. Yoo kan osuma muydu boru qormaata qabaa jettee kan sirriitti ni dubbisettee of amansiisu taate konfliktii sii fi yaada kee jidduutti uumamee jira jechuudha. Kana qorataa jechuudha. Freudin akkana jedha. According to Freud, way of the three parts of personality interact with one another. Isaan kun sadeen ED, ego fi superego kun interact walitti dhufanii maal godhan determine personality of individual. Personality nam tokko ni murteessanii jechuudha walitti dhufanii isaan kun sadeen. Inni tokkoffaa ED dha.
ID jenneen dubbisnu isa kana ED jennee dubbisna. EDin kun gaa baay'ee life threatening dha, baay'ee miidhaa qaba. If it is feel good do it. Yoo wanti tokko si gammachiise ta'e, yoo gaarii akkasitti ta'u ta'e do it, hojjedhu jawaan san. Fakkeenyaaf waanuma ta'e haa ta'u, fakkeenyaaf yoo nyaata ta'e nyaadhu, waan feete haa ta'u, du'aa haa ta'u, fayyaa haa ta'u, ati waanuma nyaattu hin dhabin malee nyaadhu, booyyellee maaliif hin taane jechuudha. Nyaadhu sin jaa EDdha kun. The first and the most primitive part of personality in the infant. Akka jalqaba nuti dhalanne kan nu keessa jiru primitive kan ta'e jechuudha. ED kana jechuudha. ED is Latin word means it jechuudha. Kana jechuudha ED jechuun. The ED is the completely unconscious and moral part of that personality jechuudha. Completely unconscious jechuudha ED kun jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? EDin waan moraalii yookaan waan aadaa wajjin walibbu unconscious waan ta'e waan namatti namni kaasuu hin barbaanne hundi hojjedhu siin jechuudha. At a breeze and containing all the basic biological drive, hunger, trust and sex aggression. Fakkeenyaaf wal qunnamtii saalaa godhii akkanumatti yoo si gammachiise ta'e kan hojjedhu siin jaa without consequence jechuudha. Kana qofaa miti. Trust dhugi yaa waan barbaade haa ta'u, yoo barbaade ficcaan illee maaliif hin taane dhugi waan barbaade. If you feel good, yoo gaarii sitti ka gaarii ta'es maloo ta'e do it jechuudha. Akkana jechuudha. When these drive are active, yoo drive nama yaadni isaa kun yoo active kan ka'u ta'e jechuudha, personal will feel an increase both physical and psychological tension. Increase jechuudha physically, psychologically qaamni isaati illee increase tension jechuudha. Tension inni kan kun increase jechuudha. Fluid that fluid is called lipido energy jama jechuudha. Fluidin kun jechuudha. Fluidin drive kana jechuudha. Lipido is instinctual energy that may come into conflict. Kan conflict irraa kan nama dhufu jechuudha. Energy conflict irraa conflict siviyaatee jidduutti argamu kanarraa nama dhufu. With demand what? A society standard for behavior. Akkana jechuudha. Kan waan sinjaanillee firraa waan hawaasni sinjoollee kan firraa laalle jechuudha. When lipidinal energy is high, yoo lipido energy kun high kan ta'e it is what unpleasant of the person. Namumarraa gonkumaa hin qaanfattu jechuudha. Namni maal naan jaa irrumaa mukaa jettu jechuudha. Unpleasant for the person jechuudha. Namta irraa hin qaanfattu jechuudha. So the goal is to what? Reduce lipido. Lipido kana qannasuu qabna jechuudha. By what? By the fulfilling the drive. Eat when hungry. Nyaadhu yeroo beeliti sinja. Drink when thirsty. Dhugi yeroo ni fedheebutti. Waanuma barbaade waa ta'u dhugi jechuudha. Malee satisfy sex when they need and the pleasure is present. Yoo kan yeroo ammaa kana si gammachiisaa sittu kan tolu ta'e dubartii barbaadde haa ta'u akka barbaadde godhiiti ittiin wal qunnamtii saalaa godhii sinja. Satisfy itti godhii sinja. Eenyu ED kun jechuudha. Okay, Freud is called this need is for satisfaction of what? Pleasure principle. Okay, the pleasure principle can be summed up simply if it is feel good, do it. In shortly, khana jechuudha. Inni bira ego da. Ego mo the executive director da. Executive director jechuudha. Eka maqaa isaa biraati. According to Freud akka jedhutti to deal with reality, the second part of personality develop what? Ego. Really ED daasan reessuudhaaf yookaan balance godhuudhaaf ego kanas develop godhuus barbaachisaa jira. The ego come from what? Latin word I, mostly conscious. Sirriitti kan xiinxalamee balance godhuudhaaf qopheeffame jechuudha. And is far more rational because it is rational. Sirriitti xiinxalee logical yaada keenya kanas balance godhee ilaalla. Cunning than what? ED. ED irraan xiinxalee balance godhee laalaa jechuudha inni kun egoon kun jechuudha. Okay? Akkamitti akka yaadnuu fi loojikii nuti qabnu riyaalistikiin istiraateejiin nuti qabnullee akkam akka ta'e sababa maaliitiif akka ta'e hunda ego kanaatu adda baasee jechuudha. Qormaata irra yoo dhufte akka hin dhabne. In shortly conceptiin isaa kana. The ego work is what? Reality principle which is needed to what? Satisfy demand ED and reduce lipido in only what? The will not lead to negative consequences. Yoo lipido energy kan hin qannaasamin taate yoo hin irratin taate negative consequences dhufa jechuudha. Balaa sirra ga'uu danda'a jechuudha. Okay?
kana balance godhaa jechuudha executive director yookiin eegoon kun. This means that sometimes ego decide what diini eegoon kun decide godha ni murteessa diini to what I derive because that consequence with painful consequence yookaan bu'aa yookaan resultiin achi boodan dhufu san painful waan ta'eef decide to diini akkaati dhiiftu godha eegoon kun jechuudha. Idii san akkaati dhiiftu godha. To unpleasant akkaati hin qaanfanne san raayee akkaati qaanfattu godha jechuudha. Namarraa namni maal naan jaa hawaasni maal naan jaa amantiin maal naan jettee akkaati salphatu eegoo kanaas godha jechuudha. A simpler way of stating reality principle is what? If it is feel good, do it, but don't forget this statement, okay? But only if you can get away it. Kana jechuun get away from it jechuun phrasal verbiidha learn jechuudha hiikaan isaati. Simply inni yoo gaarii ta'e hojjedhu siin jaa garuu yoo resultiin achi boodaan dhufu waa bu'aa akka qabaatu ta'e yoo ni fi waarraa birattu ta'e akkas jechuudha eegoon jechuudha. Super eegoon ammoo moral watchdogidha maqaan isaa biraa. Freud is called what? The third and final part of personality is moral center of personality is what? Super ego jennaan. Freud akkana jee murteessa kasadaffaadhaan. Super ego also what? The over self humna olitti jechuudha and develop a psycho preschool aged child learns that rule and custom. Akkan. The two part of super ego bakka lama qoodame ego ideal and ego conscience. Ego ideal is kind of measuring defiance akkaataa waan tokkotti mazantee itti safaratee ilaaltu ego ideal jennaan. Super ego dhaatu gaa bakka lama qoodama tokko ego kana. The sum of all the ideal or correct or acceptable behavior that child has learned. Totaaliin ammallee yookaan akkaataan fudhatama qabu kan ijoolleen barattu kun jechuudha about from parent maatirraa kan wantoonni isaan baratan kun and from other society it is what ego ideal jennaan. All behavior is held up to this standard and judged by conscience. Conscience kun immoo sirriitti xiinsammuudhaan yaaddee qalbii jechuudha hiikaan isaa silaa qalbii jechuudha. Conscience is a part of personality that make people pride. Conscience kun gaa xiinxaltee kaatu waa jettu si godhamre akka namni tokko sirriitti xiinxalee ofiin boonu jechuudha. People pride akka ofiin boonu when they do right thing. Oggaa wantoota gaggaarii hojjetan akka ofiin boonan akka sirriin hojjedhee aan nama cimaadha aan nama jettee akka sirriitti xiinxaltu kasi godha jechuudha. Freud theory of personality akkana gaa egoon balance godha inni. Don't forget this one. Idin I want to know amman tan godhu amma dhuguun qabu bakka waan barbaade dhugu waan barbaade nyaadhu amma nyaachuun qaba jaa egoon. Sorry I idin jechuudha. Egoon ammoo I need to do waan tokko hojjechuun barbaada a bit of planning to get it akkana jaa egoon jechuudha. Super egoon ammoo you can't have it godhuu hin qabdu jaa it is not right sirrii miti aadaa keenya ni dhorkaa waan akkanaa godhuu hin qabdu jaa super egoon jechuudha. Super egoon kun gaamma konseptii isaa hoggaan isin hiikannu namni aadaa hordofu tokko aadaa waan aadaan jettu sanirraa takka dabsuu hin qabu jee yoo jirra kan oolchu ta'e. Yoo ammaas namni amantii hordofu tokko waan amantiin jettu takka hin dabsu akka amantiin jettuttiin hojii oolchaa namni kan jiru ta'e super egoodha jechuudha namni kun. Kanaafuu yoo xiqqaate super ego develop godhuudhaaf waggaa 3 hanga 6 nama fudhataa jetti warri psychology jechuudha. Okay? Kana jechuudha. For Freud, our personality is outcome of the continental battle dominance amongst ego and the super ego. Akka Freud jedhutti gaa personality keenya kun dominance tokko irra caalu tokko yoo fi super ego fi ego irra caale. Idi namni kun personally idi dhaatu mootee yen yoo egoon ammoo egoon balance godhaa wayyaadha. Super egoon ammas yoo ego fi idi irra kan caalu taate personality namticha kanaa maali super ego taati jechuudha. Kana balance godhuudhaaf maaltu dhufe the constant conflict between them ego super ego fi idi jirutti conflict uumamu kun maali jitaa psychological defense mechanism dha. Kanaani manage taa jechuudha. Defense mechanism are unconscious taxes
unconscious taxes. Kana jechuun maal jechuudha gaa defense mechanism tooftaa waan tokko irra akkamitti akkam beekamnetti ofirraa dabarsu jechuudha. Unconscious jechuun akka hin beekamnetti jechuudha. That either prevent a treating material takka wanta san dhabamsiisuudhaan from surfacing disguise jechuun illeen akka hin yaadamnetti jechuudha. Memory hin yaadatamne keessatti dabarsitee kaawuu jechuudha. Okay? Kana jechuudha. Some of the psychological defense mechanism kanneen armaan gadii kana tokko tokko waliin ilaalaati na hordofa yoo yaada qabaattan koomentii jedhan haa haadhaati na hordofa barattoota keenya. Okay, sorry. Tokkoffaan repressionidha. Repression jechuun gaa it is defense mechanism that what involve banishing, treating without feeling any memory into unconscious mind. It is what unconscious mind jechuudha. Repression jechuun maal jechuudha? Konseptiin isaa jechuudha wantoota tokko tokko akka hati yaadanne kasin godhu fakkeenyaaf yaada miidhaa qabu tokko yaada miidhaa qabu tokko bakka yaadamne bakka irraa ganaa hin yaadanne kaawuu jechuudha. Inni kun maali wal dhufaa motivate forgetting kan chapter 4 irratti isin barsiisan jechuudha. Motivate forgetting isa sanii wal dhufaa. Kana jechuun maal jechuudha gaa fakkeenya isaa yoo ilaallu fakkeenyaaf yeroo nyaata nyaatutti ati mana fincaanii ni dagatta. Manni fincaanii ni xaraawamoo jettee waa mana fincaaniitu guututti ni dagatta. Nyaanni kun sitti maayee nyaataa qofa yaadda jechuudha. Kun maal jechuudha? Repression jechuudha. Mana fincaanii san forget goote jechuudha. Dagatte jechuudha yeroo kana. Okay? Kana jechuudha. Eega nyaanni booda kana oggaa mana fincaanii yaadannu oggaa fincaannu qabe jechuudha. Mana fincaanii yaadannaa jechuudha. Kanaafuu repression jechuun kana jechuudha. Okay. Example, Ethiopian husband who defeated by his wife will not remember talk to again. Kana jechuun maal jechuudha? Abbaan manaa tokko Itoophiyaa abbaan manaa tokko kan haati manaa isaa jalaa duute isiisa yaadachuun barbaadu. Deebiseetillee talk it out again. Deebiseetillee dubbachuun barbaadu jechuudha. Kana jechuudha. Beekaa osoo beektuu forgetting memory keessa kaawwa jechuudha. Unconscious keessa kaawwa jechuudha. Inni lammaffaa diinii yaala jechuudha. It is refusal to what? Recognize. Yaadachuudhaafu waan yaadachuu hin barbaanne jechuudha. Refuse waan ta'e jechuudha. Diinii yaala jechuun haala miidhaa qabu tokko diduu jechuudha bakkaati. Refuse godhu jechuudha. Treating situation haala miidhaa qabu jechuudha. Fakkeenyaaf Mr. Girma is an alcoholic who denies. Mr. Girmaan kun baay'ee alkoolii dhuga yookaan haraqee yookaan farsoo jechuudha. Baay'ee dhuga qalaasa xiqqaate lama fa'a dhuga jechuudha. It is does not accept being an alcoholic. Ofitti hin fudhatu jechuudha. Nama alkoolii dhugu miti. Bar namni alkoolii dhugu namni farsoo dhugu yoo xiqqaate 5 dhugaa jira. Inni immoo 2 dhuga. Ofuun beeku alkoolikiidha jechuudha. Ofirraa refuse godhu jechuudha. Nama alkoolii dhuguu miti jedhee ofirraa refuse godhu jechuudha. Okay? Kan. Don't forget this one. Kan immoo example ni sini mukana from sirratti akkanuma dhufa especially barattoonni keenya kan Arsii University keessa waliin jiru kun sirriitti hordofa gaafa keenya akkana dhuftee turte from sirriitti hundi kanatti semesteera irratti jechuudha faayinaal irratti baay'ee chapter 6 dhufaati sirriitti xiyyeeffadhaa viidiyoo sirriitti lallaalaa qooshinii garaagaraa hojjedhaa telegiraama jala isiniif keenya jirra nu hordofa. Regression ida inni itti aanu regression jechuun akkuma maqaan isaa agarsiisutti involve reverting bakka duraanitti deebi'uu jechuudha tu immature behavior that have relieved anxiety in past waan gaafa ijoolleedhaa irra turte irratti deebi'uu jechuudha. Amala kaleessa yeroo ijoollummaa ta'e irra turte san irratti deebi'uu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo haadhiif takka abbaan si jalaa du'e bahuu jechuudha. Harka faaf ciniinuu akka ijoolleetti jechuudha bootee of wallaaluu rifatu regret yoo sheena'uu kun maali regression jedhu. Example, if girl or a boy who just entered school may go to what? Boo jechuudha ijoolleen ogaa mana barumsaa seentee kan namni kan dha'u ta'es boo jechuudha namni gurguddaan akka ijoolleetti deebi'ee boo'ee regression jennaan. Okay. Rationalization inni bira rationalization jechuun ammoo conceptiin isaa jechuudha. It is what sababa bareedaa tokko fuutee kennuuf jechuudha. Afaan Oromootti dhugaa deebisa. Giving social acceptable reason for one inappropriate behavior.
sababa bareedaa tokko waan hin barbaachifne kannu jechuudha. Fakkeenyaaf gireediin ta'ee saayikoloojii A pilaasii yookaan 90 ol fiduun qabattee addee ati B yookiin 70 wayii yookaan fidu taate barsiisaa ta'u assaayimentii nurraa muree qormaata yeroo keenya kan nutti cimsanii jettee riizinii bareedaa tokko futee ana piroopireetiidhaaf kannu jechuudha. Raashinaalaayizin jechuun. Okay, kunis gireedumaa fi kanumaa nama dubbadda kana jedha. Inni itti aanu displacement jechuun ammoo feelingii ta'ee ibsachuu jechuudha. Feelingii ta'ee ibsachuu. It is involve express feeling toward the person who less treating than person who true target of those feeling. Kana jechuun maal jechuudha gaa ana mudatee ture yeroo an freshmanii ta'e jechuudha. Mudannu ajaa'iba wayiiti. Ani Ingiliffaa irratti gaa yeroo freshana gireediin baay'ee nama miidhaa ni beeytanii. Assaayimentii 20 irraa 10 naa qabe barsiisichi. Presentation wantoota adda addaatiin ulaalee gaa nuti yeroo san freshidha baay'ee information waan hin beekneef 20 irraa 10 hoggaa naa qabe baay'ee naare barsiisaa sanitti hin dubbadhatti barsiisaan daranuu irraa muruu danda'a waan biraati illee na godhuu danda'a faayinaala illee na miidhuu danda'a. Kanaaf galee ijoollee dormiitiin oodii takka jalaa dubbachuu dee aboo maal taate naan jedhan annumaan oodaan usee displacement jechuun fiilingii akkanaa kun illee fiilingii kee less treating than person who true target nama si miidhuu danda'u san irratti agarsiisuu diddee nama si miidhuu hin dandeenya. Fakkeenyaaf ijoolleen kilaasiidha ijoolleen dormiidha waan akkas godhuu hin dandeessu. Isaan irra fiilingii kana ibsachuu isaanin ooduu isaanin aaruu loluu xixuu wantoota garaagaraa godhuun displacement jechuun student don't forget this one please give me attention kana jechuudha. Example kun kanuma nama dubbadde fakkaata. Okay, projection daga inni aanu it is involve what projection jechuun illee conceptiin isaa maal jechuudha unacceptable feeling tokko fuutee nama biraatti irra kaa'u jechuudha. It is what unacceptable, it is attribute of the one undesirable or unacceptable feeling to what other people nama biraatti irra fuutee kaa'u jechuudha. Blame example blame other people for one problem rakkoon uumamte takkaaf nama biraa komachuu blame jechuun koomii jechuudha. Akkanumatti komantii nama yaada gadhee tokko komantii waan tokko jechuudha. It is example a paranoid person namni sammuudhaan fayyaa hin qabne tokko projection to justify isolation and anger. Namni sammuudhaan fayyaa hin qabne tokko namni hundi akkuma waan isa jibbu namni hundi akka waan isa harkaan feene yaaduun nama biraatti irratti undesirable agarsiisudha jechuudha. Kuni maal jechuudha projection jechuudha. Projection unacceptable fakkeenyaaf abbaan manaa fakkeenya tokkoon isin dabala abbaan manaa tokko dubartii wayii janajjanaa haa jennu dubartiin haati mana isaatis deemteeti dhiira biraatti wajjin haasoyti maaliif haasoytaa jedheen atuu ni haasoytaa miti atuu nama dubartii wajjin haasoytaa jettee isaaf karaa isaa deebisuu jechuuf to'aazir pooppilii karaa isaatti deebisuu jechuudha. Projection dha wanni akkanaa kun qormaata irratti isin dhufuu dandeessitti hin dagatinaa jechuudha. Okay. Inni biraa reaction formation dha. It is what involve tendency to act manner opposite one of true feeling. Opposite true feeling keetu waan keessa kee jiru san faallessitee dubbachuu jechuudha. Kunis fakkeenyi isaa maali? Haati manaa takka abbaan manaa ni jibbitu ta'e oggaa inni dhufe isa kabajjee nyaata dheessitee wantoota garaagaraa jechoota jaalalaa jetteeni isa kabajuu kan jibbitu jechuudha kan hin barbaanne oggaa inni deemee sila addana baase sila ni jettee kan jibbitu fiilingi kanaa sitti mul'isu jechuudha. Kanaafuu kana qofaa migaa fakkeenya amma yeroo dargaggummaa kanarratti namni baay'een kabajaa garaagaraa si kannan kan duraan marginalize godhan kun hundi na jaalataa jettee hiyyaatin jechuudha namni si qofle hunda na jaalatettee hiyyaatin jechuudha. Reaction formation dha agarsiisuu danda'a. Keessa isaatiin si jibbee gubbaadhaan true feeling si fakkeessuu danda'a jechuudha. A person who what conservation but focus of violence in the behavior oggaa deemte hanqina makee behavior makee violence kee kanarratti intala oggaa ati bireertu immoo conservation baay'ee si eeggata si dinqisiifata jechuudha. Akkana. Inni biraa sublimation dha. Sublimation is concept isaa maali? Aggressive behavior tokko agarsiisuu jechuudha. It is what involve expressing sexual or aggressive behavior to indirectly jechuudha. Feeling sexually tokko hamma wal qunnamsiisaa laa fakkeessuu tokko jechuudha. Socially acceptable outlet kan socially acceptable hin taane jechuudha. Kanas fakkeenyi isaa maali? Namni tokko immoo abbummaan far'ee jechuudha. Karaa gabbee asii michaayinaa biyya barbaadoo ta'e jechuudha. Karaa gabbee akka horiitti jechuudha wal qunnamsiisaa laan godhu. Kun maal jechuudha? Indirectly garuu ni godha. Fakkeenyaaf godha jedha. Dubartoonni tokko akkanumatti uffata qaama
isaan mul'isu ofitti haphisanii uffatanii deeman. Kun maali indirectly sexual behavior akka namni sexual behavioritti nama harkisu godhuuti jechuudha. Kunis socially acceptable outlet jechuudha. Hawaasa keessatti baay'ee hin fudhatamu. Kanaafuu shamarran keenya kana dhaggeeffachaa jirtan uffata qaama isin maxxanu uffatanii hin deemina. Dardara keenya hin shaakalina. Kana dhaamsa kiyyaa asirratti jechuudha. Sublimationii fayyadamtanii dardara keenya hin shaakalina jechuudha. It is example an aggressive person who love playing football. Namni aggressive behavior qabu tokko fakkeenyaaf namni loltuu waraanaa ta'ee fakkaatee dhufu tokko akka nama kubbaa taphatu fakkaachuu jechuudha. Kun aggressive dha jechuudha. Nama loluu deemu fakkaatee akka nama kubbaa jaalatu tokko of godhu jechuudha. Indirectly aggressive dha jechuudha. Inni akkasii jechuudha. Remember jaamma xumurree jirna fakkaata the all of use defense mechanism to manage our conflict. Conflictii nuufi yaada keenya jirutti uumame kana manage godhuudhaaf nu barbaachisa. And then stress keessa keenya kana hunda balance yookaan manage godhuudhaaf nu barbaachisa jechuudha. Fakkeenyaaf ati gireedii A fituu dadhabde riizinii barisaa irra keessee an cimaadhaa bara. Namni cimaa maal godhuu danda'a? Gireedii A fituu danda'a. Kanaafuu A waan fituu dadhabdeef riizinii kana jechuun stress yookaan conflictii hojii wal dhufu kana qannasuu yookaan xiqqeessuu jechuudha. Sorry maariffaa fayyadamuudhaaf akkana jechuudha. It is may not possible to get zero life. Yoo ni akkana fayyadaman taate lifein kee qulqulluu ta'uu hin danda'u. Such defenses but excessive use may create more stress. Yoo humna ol kan fayyadamu taates stressii sitti uumuu danda'a. That elevate sirraa gadi qannasuu caalaa sirraa xiqqeessuu caalaa stressii sitti uumuu danda'a jechuudha. Defense mechanism kun illee jechuudha. Okay, student. Asirratti xumurama part 1 dhagaa chapter 6 part 1 kana fakkaata theory of personality kan jedhu part 2 walitti deebina. Isin channel kana subscribe like godhu hin dagatina. Yaada yoo qabaattan comment jala nuu kaa itti fufii wantoota garagaraatti nu gargaarii qormaata garagaraa hojjedhu yoo nu jettan taate yaada keessan comment irra nuu kaa isin gargaaruudhaaf haal duree keenya xumuree qophiirratti argama. Arsi University Student Union waliin ta'uudhaan kan isin gargaaraa jirrudha. Koorsii loojikiitillee yoo kan danda'amu taate itti isiniif fufna. An ammoo kolleejjii fayyaatirraa yerootti jirraa aarsaa godhee isin waliin turuudhaaf ittiin gammadaa nama gargaaruudhaaf nama ta'uun qofti gahaadha yaada yoo kana amanee kunoo isin gargaaruudhaaf afaan Oromoo babal'isuudhaan saba guddaa saba bal'aa tajaajiluudha irratti argamna. Isin subscribe nu godhaa. Galatoomaa. Have a nice time.